Daawwattoota keenyaa oduu amma nu ga'ee hidhamtooti siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi eeddota Jawaar Mohaammed akkasumas Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xahaa dabalatee waajjira poolisii sadaffaa Piyaasaa Maayikalaawwii cinatti argamu turuun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee halkan adoolessa 11 2020 achii fuudhanii bakka isaan geessan haga ammaatti hin beekamne jedhan maatiin isaanii. Kun kanumaan osoo jiru har'a ganama adoolessa 12 bara 2020 sa'aatii 3 irraa eegalee maatiin barbaadaa akka turan OMN itti himanii jiran. Bakka Meeksikoo jedhamu akka jiran eeruu argatanis maatiin achi deemanii dhabuu isaanii dubbatan. OMN obboleettii Jawaar Mohaammed akkasumas immoo warra manaa obbo Baqqalaa Garbaa aadde Haannaa Raggaasaa dubbisee jira akka itti dhiyaata. Nuti waan takka waa'ee bakka qabnuun jiru kaanee ganama akkuma duraanitti kurtii goonee bakka isaan dura hidhaa jiran san geessine. Yoo deemnee jennu asin jiranii nuun jedhan. Keessa jiranii jennee edda fudhatanii edda deemanii jaanii. Keessa deeman jennaan kaanee bakka isaan gara Meeksikoo nuun jedhan sanitti deemne. Achillee deemnaan homaan agarree hin jiranii as jiran nuun jedhanii. Ofii immoo wanta kana agarreen jiran jedhanii gaafannaan nyaatuma qofa fidaa jedhanii maqaa nu galmeessanii nyaata nurraa fuudhanii nyaata fudhatan booda immoo jedhanii nu deebisan. Nuti isaan irraa nama nufumaa nyaata fuudhanii deemanii nyaata nyaannu jedhanii nu deebisanii kunis dhugaa nutti fakkaatu nuti sodaa guddaa keessa jirra waliin hin agarree waliin agarsiisanii. Dhuguma achi jiranii fi dhuguma hin jirre kana wanti takka irraa ba'een jiru miidhaan isaan irrallee ga'ee ta'uu danda'a waan irraa ba'een hin jiru kana akka uummanni nu beeku barbaanna. Achi buutee isaan geessan beenu bakka homa isaan haasa'an malee kana uummanni bal'aan uummanni Oromoo akka nu beeku barbaanna nuti. Rakkoo irra geessanii ta'uu danda'a yaaddoo guddaa keessa jira cinqamne jira cinqii guddaa keessa jira dhugaa rabbii. Arfaati malee afaan Oromootiin haasawinaa jedhanii nu lolanii nama daddarbanii irraa nama fageessan isaan achi irraa fageessanii. Wanta bakka isaan geessan waanuma isaan halkan fuudhanii deemaniitu tunuu dubbii qalbi maaliif yoo dhugumataati yoo ka jiraatan taati maaliif ifaanifan deemanii maaliif halkan fuudhanii deemanii nuufuun gallee bakka isaan jiran beenu achi buute isaanu waan isaan godhanuu beenu waan irraa beenu kan qabnu. Egaa akkuma ganama si ibsetti ganama sana nuti hidhannee yommuu gaafannu akka nyaata duwwaa nurraa fuudhanii jara nutti agarsiisne nummoo akkamittiin nyaata duwwaa kenninee gallaa jara argachuu qabna isaanis akkamittiin amananii isin hirkaa fuudhanii nyaachuu danda'u isa jedhu itti kaasnee turre jarri garuu yeroo sanatti nuti waan nutti himame duwwaadha goona kan isaan nutti himanii nyaata duwwaa fuudhaaf nuun jedhanii. Nu nyaata kenninee galuu keenya hin amannu. As isin bira jiru jennee hin amannu jennee callumanne nyaata kenninee biraa sokkinee hanga ammaatti hanga sa'aatii kanaatti lafa isaan jiran tokkoyyuu hin beeknu. Haala isaan irra jiranis hin beeknu. Nuti kan beekuu dandeenyu yoo isaan lafa isaan jiran nutti himanidha. Yoo isaan nu agarsiisanidha. Garuu nuti hin argine lafa isaan jiranis kallattiidhaan waan beeknu hin qabnu jiraachuuf dhiisuu isaanii nu shakkiirra jirra. Egaa anis akkuma tamma jettu kana ijoollee Jawaariitiyyuu anumatu bilbilee lafa akkasii jiru shakkii akkasii jira dhaqaatii ilaalaa isinis mee nuti calluma innee nyaata kenninee gallee dhaqaa ilaalaan ittiin jiree jarris dhaqanii gaafa jedhanii callumadanii akkuma kana nyaata irraa fuudhan. Nyaata kana immoo isaan hin deebisuun isaaniis immoo sirriidha. Tokkoffaa isaan maatii isaanii harka maatii isaanii fudhatanii nyaachuu kan qaban yookiin ijaanillee ilaalanii ijaan arganiiti fuudhanii nyaachuu kan qaban. Garuu kun lamaanuyyuu hin taane kanaaf nyaata deebisnaan nyaata fudhatanii galan. Kana jechuun immoo jarri kun akka rakkinarra jira yookiin lafuma sanayyuu hin jiran. Naati deebi'uun kana nu ibsaa jennee yaadna nuti. Dhaamsi guddaan ani uummata kanaaf qabu yoo jiraate uummanni kun haqa isaa dhabe, uummanni kun dhugaa isaati kan inni dhabe, uummanni kun seenaa isaati kan inni dhabe, uummanni kun isa kana barbaada, haqa isaa, dhugaa isaa, seenaa isaa deeffachuu barbaada, abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu barbaada.
Garuu isaan immoo kan isaan hin barbaanne isa kana seenaa Oromoo kana balleessuudha. Inni guddaan hojii isaanii haqa Oromoo kana balleessuudha. Dhugaa Oromoo kana balleessuudha. Fuudhanii uummata kana akka waan shororkeessaattitu uummaticha himachuudha barbaadu. Uummanni shororkeessaa miti. Uummanni kun uummata nagaa. Isaan beeku uummaticha akka inni nagaa ta'e. Garuu dhugaa uummatichaa akka inni uummati sun dhugaa qabu isa dhaga'uun barbaadan. Akka inni haqa qabu haqa sana dhaga'uun barbaadan. Kanaaf uummatichaaf maalan dhaamuu barbaada hanga haqisaa deebi'uufitti uummanni kun manatti galuun qabu. Hanga dhugaansaa deebi'uufitti, hanga seenaansaa deebi'uutti, hanga gaaffiin deebi'uutti, inni dhiigitti dhangala'e, inni lubbuun itti dhugu kun hanga inni deebi'utti uummanni kun ammallee karaa nagaatiin qabsoosaa itti fufuu qabaan jedhan. Lammanni kun mana isaa keessatti kan inni dhumaa jiru, qe'ee isaa keessatti kan inni du'aa jiru. Uummanni kun meeshaa fudhatee bahee miti. Mana isaa keessatti ajjeesu. Ijoollee isaa mana isaa keessaa fuudhanii ajjeesu. Kan kana caalu dararriin jira. Kan kana caalu rakkinni jira. Haati ijoolleen seellee yoo duute boo'uu dadhabdeetti. Kana caalaa dararriin maaltu jira? Baay'ee rakkisaadha. Uummanni kun hamma kun deebi'uufitti, hamma mirgisaa sarbame kun deebi'utti, hamma qibade kun deebi'utti uummanni kun cal jechuun qabu, manattis deebi'uun qabu, qabsoosaa karaa nagaa. Karaa jalqabe sanaan karaa nagaa gaggeeffachuu qaban jedhan.